Akkan godhu dhabee yaadni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaadni kiyya gareef hin galle caalaansa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جمدوتا في جالة جمدوتا أردفتوتا أنفال جمال جرجرتو نقا كيساني فيادا كنياتا لدادا بغا نقا تاتني بغا نقا جراتني مي وان قرانا نياتي تكو في وان يعني نتل أقامي تكو رايسيني قودا إنس مالي سنفكاتي مجعى صابريني جالتي كان سبحان الله جالة اللي كوني نما جائبا osoo isiin argin osoo bakka isiin baatee bifa isii hin beekin akkanumaan isii jaalata ture jechaadha. Saabiriina sagalmesii dhaga'ee waggaa dheeraadhaa fi sirba san Saabiriinaan erga sirbite waggaa meeqayanii hin beeku ani maaliif waan hin hordofneef wanta akkasiisan hin beeku inna waggaa dheeraadhaaf isii jaalatee yoo immoo ijaan arganiini yoo immoo isiin isaaf iddoo sani hin qabne taate mee hammam haamileen nama caba hangam namatti dhagama ana soo Saabiriina taate kan jaaladhe dhiise kan na jaalatutti heeruma asumaan immoo Saabiriina namni akkana si jaalatu kuni tarii ani hin jaalanne maal jettee yaadu fa'amala ati jaalatu baattus garuu dhiira ati jaalatu irraa kan si jaalatutu caala maaliif jennaan dhiirri si jaalatu osoo wanni fedhe gale osoo waan fedhe ta'e simmiidhu abadan simmiidhu garuu dhiirri sin jaalanne hoo dhiirri sin jaalanne gara kamiinuu haa ta'u simmiidhuun isaan oolu kanaafuu bultii yoo jaalachuu barbaadde osoo mucaa kanatti hojii jaalatte baay'ee namatti tola garuu yeroo kanatti yaada akkasii hin qabu ammasiisaaf immoo ilaalcha biraa hin qabu jettee jirta garuu namatti dhaga'ama garaa nama nyaata haala malee garaa nama nyaata inshallah garaa nama nyaata namatti dhaga'ama ani osoo bakka isaa bu'e osoo bakka isaa ani taatee hojii namatti dhaga'ama والله جلالي كوني كنا ربيتي أمس بدأس ربيتي يرو الدنيا أكنت نمني هندي جلالة فيكم بقتي كان جلالة فايدة وفافهم ماتي كان نمني نموما كيتي سجالتو جراتو نساتو دسنا مجلا لقا مجانسون بقى سجالتا كا ربي نيو إساف خيرك أباتي ولدي سنا فيدو يو إساف خيرك أباتيني قرما قارتي سنها هم بسون garaan manyaata isiniin jedha wallahi baay'ee garaan manyaata haa ta'u kaaka mucaasanii achumatti dhaabnee bira haa kunnu subhanallah ijoollee yamanii ijoollee kaayiroo jirtu isaa qingeggeessaadhaaf surprise godhanii jiranii surprise bareedaadha surprise san keessatti isin surprise ilaaltan angaruu maal laalee dubartii achi keessa jirtu dubartii biyya kaayiroo keessa jirtu sanii isaan laalee fakkeenya tokkoffaa jechaadha haadha Faaxee amma haati Faaxee nama guddaadha uffannaan isii dhiira hammas baay'atu san keessatti surrii uffattee mataa siinonni jettee astaghfirullahi alazim yani sodaan rabbii guutumaan guututtu dhabame jechaadha والله اتق الله ربي كيسن صدات لا جولي شمرة والله قامني أردت كانت على كيس بافتكوني برقوياك يا مرة قافة مفجرت والله وبالله برفون دولي ربي الأبتة وانتي الدنيا كان رتي هجن وانتي الدنيا كان رتي دبرسي هندو قوياك يا مرة قافة ممكن نهين أولو ربي كيسن صدات dhiira hammana baay'atu kana keessatti kan viidiyoon keessan online media irratti ba'u la hawla wala quwwata illa billah barnamni hatta yoo rabbiin sodaatu baatani sila rabbiin guyyaa qiyaamaa isin gaafata fuunduree namaa kanatti akkana ta'uun kuni maaliif barbaachise isin nama gugurdaadha bar ijoollee daa'ima xixiqqoo miti nama gugurdaadha namni gugurdaan akhlaaqni isaa uffannaan isaa wanti hundu subhanallah seeran tolaa jechaadha مالي بون سالفتني أعوذ بالله كان إن شاء الله ربي نسني ساق أجلشو أنا ساق أجلشو ربي نهند ما فوق أجلهم هانو كنو كان براك الراحة في وبلتي كينيا فاسقة مجتي أصلا تعرسي سنجد شارع excuse me like excuse me تهنا الرأيو دبني مجاني نيجي أنسوني فرانكي سيقول بقى أكا حفتامي تكوتي أكا مالي أكا سكس فقولته
akka tokko baqata xabaabbaree ministeerii kana kanaan bitee maalii jedhee mucaa achi keessatti wanti jedhuuni hiyyeessa jedhee maal jedhee akka tokko taphaxaxasee wallaahi mucaa sanii obsitee dhiisi akkanan godhini akkanan jedhamu duniyaan tun akka qixxaa garagaltii boruu isatu si hojjechiisuu danda'a si qaxaree of jalatti maal jettee lolteeni inni dhaga'uu didee akira yoo aartu maal gootee boorsaa isaa isiitiin rukuttee biraa kaatee dhugaa dubartii akkanaa cimtuun hin dinqisiifadha maaliif jennaan nuti yoo biyya arabaatti galle daasbooraa jedhanii akka ijoolleen taphaxaxasutti baay'een ajaa'ibsiisa yeroo baay'ee ijoollee argee ijoollee biyya ambaatii galtee subhanallah isaan luka rarratanii ta'anii haati isaanii kan nyaata dalayduu fi kan haati isaan kunuunsitu haati isaanii dadhabduun silaa yeroo haadha boqachiisanitti haadha hojjechiisan ijoollee hedduun argan ka'uuf jechuu mee amma yoo mucayyoo kana laallu fakkeenya guddaa nuuf taati biyya ambaatii galtee osoo of hin jajin hamma tokkotti hojii ofii qabdi jecha hojii dhuunfaa ofii nama of danda'ee jiraatu nama rakkataa jedhamu miti nama of danda'e jecha bakka garuu kanuma keessa booniinsa tokkoon alatti mucaan kun hojjetaadha lakki akka fedhe haa godhu lakka akka fedhe taa dubbatu hin jenne maaliif akkana jettaani mucaa kana dhiifama gaafadhu jettee loltee dubbattee akka inni dhiifama gaafatu goosistee inni immoo didee taphaxaxasnaan inni dureessa hin jenne nin dogoggorte erga akkas taate nama bakka tana si wajjin taa'uu hin dandeenye waamte ani siyyeettidha jettee biraa ka'uun suni dhugaa maadri wallaahi na dinqisiifte subhanallah odoo ijoollee garii taate isuma wajjin akkas jettee arrabsisi jechaadha garuu namni sammuu qabu jechuun akkana laal argite namni sammuu hin qabne namni kaayoo hin qabne namni karoora hin qabne osoo taate silaa isilleen wajji arrabsiti garuu namni kaayoo qabu namni karoora qabu namni sammuu qabu akkasitti dubbata jechaadha duraayyuu dasna jetti cimtuu dubartiiti wanni isirra hin ga'in mee intarvii seefuu faantaa waliin goote nama meeqa jecha nama meeqatu isiisan wanni jedhe yeroo duraanii ijoollummaa isiitirraa haati isii gattee daa'imummaarraa biraa kuttee erga haati gattee tan biraa guddiste sunis irraa duutee kararratti baatee godaana irratti ba'uu qofaa miti waa meeqa rakkattee subhanallah guddatte jecha namni waa meeqa rakkatee guddate rakkoo namaa hubata isillee nama waan taate waan beektuu fi mucaa sanoo akkasinni gugudhee akkas gamaa gamanatti kukkutu dhaabbattee lolteef jechaadha kanaafiyyuu yeroo gariin nuti waan dudduuba keenna waan irraa baane waan irraa as geenne nin daganna nin irraanfannaa jecha deebinee hin yaadannu namni gariin immoo uf duuba deebi'ee waan dabarsisan yaadachuu hin barbaadu nama jedhu jira laa waan dabarsite san yaadatuun siif barumsa siif ta'a siif gorsa siif ta'a siif immoo waa hedduu siif ta'a namni tokko waan dabarsisa yoo yaadatu adada waan dabarsu san yaadatuun cimaa deema cimina isaaf dabalama anaaf akkasii garuu waan dabarsisa yoo yaadadhu nin cimaa deema an kan dabarsi tureemi har'ammoo akkana ta'uu qaba jijjiirama kana fiduu qaba jedhee itti yaada jechaadha kanaafu namni waan dabarsee bira kute sani hin yaadne yookaan inni itti yaadne namummaa hin qabu nama jechuun ka waan dabarsisa yaadatee waan bira kute san yaadate an akkana turee alhamdulillah akkana ta'e ammas akkana ta'uu qaba jedhee karoorfatu jecha namni calliseetuma kalas nyaatee dhugee waan duraan dabarsee jedhan an san yaadatuun barbaadu noo habibti yaadatuu qabdaayyuu yaadatuu si barbaachisa maaliif jennaan waan duraan dabarsite sani gaaris ta'e hamas ta'e waa fedhe haa ta'u yaadatuu qabda nama waan dabarsee yaadatetu waan ofirratti jajjabinna ta'e waa hunda gadhaabannaa qabaata jechaadha namni immoo waan duraan dabarsee ani kana dabarsee lakkiin barbaadu ani maatiin kiyya akkana turanii lakkiin barbaadu ani yeroo fakkeenyaaf yeroo kamuu waan daa'imummaa kiyyarraa balleessee waan daa'imummaa kiyyarraa itti dhaaname waan kana hunda of duuba deebi'ee yaadadha maaliif ani nama akkasii suni amma akkanatti jijjiiramee nama guddoo ta'ee jedhee yaada
Kanaafiyyuu namni yeroo garii jechaadha waan dabarsisanii yaadachuun barbaadu yookaan immoo arguun barbaadu jedhu jira. Kuni dogoggora guddaadha. Waan dabarsisan ilmi namaa yaadachuus qaba, arguus qaba. Maaliif arga beetanii yoo waan dabarsisan yaadate yoo waan dabarsisan irra deebi'eetiin yaadate sammuu keessatti jijjiirama guddaa, jabina guddaa namaaf ta'a. Ammasiin ani jabduu dubartiiti jette. Yoo dubbattus ani qaama guutuun qaba jette. An qaama guutuu qaba waan dhabe yookaan waan narraa hir'ate hin qabu jetti. Akka kana nuti yoo qaama guutuu qabaanne yoo qalbiin nagaa jiraanne alhamdulillah dureessota. Maaliif jennaan hiyyeessa jechuun nama qaama hin qabne, nama qalbii hin qabne, nama waa hir'ina qabu jechaadha. Sanittuumee nama harka hin qabne, nama luka hin qabne akkamitti akka hojjetatanii jiraatan. Nama yeroo baay'ee dinqisiifachuu fi viidiyoo isii ilaalu ajaa'iba. Ajaa'ibaan ammaa harka lamaan hin qabdu. Lukaan cirtii, lukaan nyaatti, lukaan danfistii, lukaan miti, lukaan waan hundaa hojjetti. Subhaanallah. Dandeettii Rabbii jecha akkana dandeettii Rabbii luka isii dhoorgatee sammuu kennee fi nullee Rabbiin sammuu ittiin hojjannee sammuu ittiin jijjiiramnu sammuu ittiin yaadnu sammuu bareedaa Rabbiin nuuf haa kennu sammuu dhufu nuuf kennee nuun hin dararinii ilmaan teennallee ilmaan nu keessaa baatu ilmaan goota jajjabee akka Umar fa'aasan Rabbiin nu keessaa habaasutti akka Asma'aa haadha sabbata ramaa takka Faaxumaa intala Rasuula sallallahu alaihi wasallam kaakasii kana bismillah كنا كان ربي نكيسن هاباسو كنا كان نكيسن هاباسو سنين جد أبلي وانكيا سجلي وهي أجاي كوشينا جرا سودات المو سودات تقول بسم الله والله سجلي وهي أجاي واني موجي سودات إن ربيني وأنا كنا فكيني في نما أفججو نما بيجي أنباتي قالي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نما بيجي أنباتي قالي نما بيجي أنباتي قالي واني توهيتو ستي قالي نفكات الله أعلم نما بيجي أنباتي قالي waan gaarii hojjetu nama biyya ambaatii galee waan gaariirra oolu Rabbiin nu haa godhu nama biyya ambaa taa'ee biyya ambaatii galee waanuma argi kalaas waanuma argi walitti laaqu Rabbiin nu godhini Rabbiin immoo nu haa teessu wallahi akhlaaqa keenya saateessu haala keenya saateessu siniin jedhu obboleewwan kiyya golaa Jaafar Naaree eessatti waraabaa jira beektan sagalee kan kushinaa keessa dhaabbadhee waraabaa jira warri immoo rafanii jiranii sa'aatiin halkan keessaa deemeera ana bicha hojiin xumurini sa'aatii kudhanii akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 10 daqiiqaa 10 kan jechuun akka lakkoofsa Saudi sa'aatii 4 jecha halkan bariif deemaa jira inshallah obboleewwan kiyya jajjabaadha namni biyya ambaa dhufeetiin jedhe bu'aa ce'ee hedduu arga namni biyya ambaa biyya bahee waa hedduutu isa qunnamaa waa hedduu isa mudataa waa hedduu arga kanammoo akkamiin bira dabarsanii obsaa fi jajjabinaadhaan wallahi yeroo tokko dalagaan namatti baay'atti yeroo tokko beelanna isaaniitiin nama ka'a yeroo tokko ijoollee isaaniitiin nama ka'a kana hunda obsaan dabarsuudha bakka maaliif jennaan obsaan aannan gorumsaa dhuga jedhan namni obsee waa tokko hojjete booda wayitti bahuun isaa hin oolu abadan boombiin maal jette ni tura malee ni ura jette ni tura malee gaaf tokko nulleen biyya keenya gallee mana keenyatti hojjannee mana keenyatti mana keenya aga mana namaa qulqulleessinu mana namaa miidhagsinu kan mana keenya miidhagsinee waan barbaannu waan qalbiin keenya nu yaaddu mana keenyatti godhanna jechaadha obboleewwan kiyya galatooma waan dhageeffattanii fi nagaannaa jiraadha warri mana kiyyaaf haaraa taatanii like share subscribe naaf godhaa ma'assalaama